Lubu. Isi funyaan urtu sana funyaan itti si kaa'ee hin uru. Garuu akkasi dhukkubsu abon. Ini yita. Uru auru rakku. Yes. Ura mukaba. Na urta. No, marfe nama adana zazu abba giddi warani akan jenne mali rakkoon qabu nan waranam. Nan I waranam jede. Nan adabam. Nama kuma to Kiar malif intesani. Malif ten. Ayo barbaadani. Mirga isaanii tadhaawwatanis. Ay isaanii yaadachiisuuf yoo irraanfatanii ta'e gaaffiin irraanfatan. Abbaa giddi fuudhi ela kino amma itti muddaa kino speed challenge daddafa amma daddafa. Speed challenge gaafa. Kofi ala manatti darbi. Maal godhi jedhe. Kofi ala meewati natti Yoon darbe Al Jazeeraatti hin darba. Ashi darbadhaa speed challenge. Giftee irraa guys. Saddeet Flowri saddeet Flowri saddeet ergaa kan maal mannisii kan biraan borofaa jiran Chuchuko. Lubu. Even Rachel Tokofa Dr. Nafia Ragamat. Dakika nama Oromo aktivistiin ke akkas ta'uun qabu Oromo abbaan qabeenyaa jira tiriidantiinas jira doktorriyaas jira aktivistiin keessan harka duwwaatti galuu qaba Oromo. Tiriidantii keessan mucaa keessan isa sin baay'ee jaallattan mucaa keessan isa sin dammaa fannaniin guddistan tiriidantii Oromoo foon haadha. Maal jedhaa Oromo aktivistii kennitu abbaa qabeenyaaf kennaa. Abbaa akkana laa ofiyyaarra naa buusanila akkana. Talata baay'ee. Warri kofiyaa qabdan amma. Lamaan deemaa jira amma. Come on guys, let's do this. Akkanala. Thank you, Chuchuko. Oh my God. Fona. Carrashi narra qannasanii jara kennaa jiru. Push guys. Akkamitti mo'ama Oromo ani mo'amu. Thank you. Jaluko. Tinsu Galatom. Yale lise. Leloko lise. Yale. Har'a haa mo'amnu tishi ati gruppii kiyya laal. Wanta keessa qabsa qabiya. Sanini tole. Adi mucayyoo rabbi eebbise. Yale lise. Kitabni maal jedha seetan kitabni laalloo icammarillataal no bilo. Al Jazeera kenna. Anaaf kenna Oromo anaaf kenna daqiiqaa tokko bitatoo. Me eenyutu leenca tokko natti darba jara kana mara caala. Oh my God. reefu namni seenaa nama Hindumne sakandii 30 hafe Oromo. Baritti kenni naa fikiri zara zare. Bili kaman baritti kenni. Namni asuma na bira dhaabbatee bar isaaf kennaa jira. Oh my God. Qixaatiin qaxxaamtu shindu lamaan keessanuu kana beekadha. Qaxxaamtu. Al Jazeera mootteetta. Dr. Nafia flow Davis kino flow si godera. Gadaan kan keeti amma booda. Maal keefatti flow Davis ne fe TikTokin ko kan drawing gubate bar gubata. Maashaallah. akkaawuntii haaraa nama kun Jirame Al Jazeera akkama. Account haaraa de. maaltu gubeente Ijoollee uma xiqqoo fakkaatti Al Jazeera. Rose. Adabbii tokkoffaa. Isa hojii. Ma Dr. Nafia di ka ina prafabe. harkan na citeera bannaatinaan Oh my Kiyaar God. na adabbii kee dhagaye kiyaar. harkan na citeera dhabamuu hin danda'uun Kiyaar adabbii kee dhagaye brother kiyaar. Okay. Bacinqillaatu hiikuma. Ayidallam bayitii faranjii tokko qabatte karaa irratti dubartii argatte qabatte I love you very much tell me baby you love me how much. Otuma barreessitee naa kennite iyyuu waan ati amma jette kan irra deebi'een jedhuan. Sirba dhalaali. Kan alaa shamadadi sirba kana. I love you very much. Tell me Nan baby barreessa you qoy. love me how much. Sirba taaptaap godha guys shamadadi. wanni taaptaap Sirba kam? Ila kana. I love you very much. Tell me baby you love me how much. I love you very much. Annama Ingiliffaan I am going right brother jedhe ati akkam jettee isayyuu isaa gada dheeratu kanarra dawaa meedisinii shamaddaduu wayyuu amma kanarra. Deemish I love you si godha edini. Faranjii. namni jiru I love you si taaptaap godha godha maal guys na goota jettee yoo xiffiin na rukuttee eenyutu itti gaafatama? Maal na dhibee qixaatiidha deemi. Intenshiiniin isaa samitu. Yoo afaan na cabsan ishii faranjii tokko ama yoo isin asirra dabartu.
Jijjiiri fadadbii. Riichee sa'aatii itti fayyadamne. Riichoo sa'aatii itti fayyadamne. Taaptaap godha filoora taatu darba Oromoo. Naaf yaadimoo ati immoo jechuudha. Maal qaxxaanu harki murameera miskiina. Harka na dhukkuba harka na murame. Harka dhukkuba. Harka si murame san keessa wanta ati Filaaworii jaa. Maal ta'e Florija akkas jetta doktor. Naaf maal ta'e? Isa kanaan dura hin cabamne. harka na murame ante. Dhagaye kana naaf isaan kanaan dura hin cabamne ምናምን jedhee dhugaadha garuu arragaagateeraa karraachuun cabu jettashi. Oh my god. Nama kuma tokko na daawwataa jiru keessa an 100 bichaan argadha. Even taap godhu iyyuu bara osoo taap godhe. Namni taap godhu iyyuu osoo taap godhe bara an kuma sadii. Amma lamaan baay'ataa. Because double taabii waan ta'uuf jechuudha. Awwaani godha. Inni kun immoo haaraadha. TikTokiin kun haaraadha. Warri isin jalaa badii. Uummanni hin beeku harkaan hin beeku. Arrabsoo qofatu achi jala guute. Gatii kanaatiif kun haaraa isa Oromooti. Mana Oromoo fakkeessa taap godha. Filoo godha hundi keessan. Kenna immoo Aljaziiraaf kenna. Rachi ati maal jechuudha? Baankii Oromoo. Baankii gamtaa Oromoo Aljaziiraa. Amma qoy. Abbaa diddaa. Ati Aljaziira irraa bayaan jirtu qoy. Amma waa naanniyyee galatoomishi laal amma laal qabdii amma walitti dhiyaachaa jira laal kun 600 kun 500 kumaafi 100 anko 100 nan caala osoo 300 itti dabalame jara kana nan caala sigale itti dabala Oromoo sheer godhamee namootatti sheer godhaa viidiyoo kan si ara kiyaar na dhagaye dabra namni jiru bar nama 90 jiran iyyuu waa'ee bashtaa kan sinema dhufa dhukkubsattoota qofatu jira dhukkubsattoota qofatu jira godina jedhin kanaafuu faallaa waan hubataniifu saniif taabin godina jedhin sagaleen kun dhaga'amu moo guys Jorbel taap gaafa jiru dhukkuba taap angallaan Aljaziiraaf kenna taap dhaggeeffadha walii agallu adabbii tokko ta'a. Eski Jorbel ምንድን ነው የምታረገው? wallahi xalaata namichi kun Oromoo sagaleen kun dhaga'ama. Kophaa dubbachuu fi ati hin dhagayamu. Mooyi paappaayyaa gammaxanii isin. anta paappaayyaa gammaxanii maayitu sanko bara irraanfanne ndaa'umarra maayitu paappaayyaa gammaxanii Olinaasa diiname girgirrii maayiru akkasumaalee wacuanchi waliin dhageeffatan baay'ee maalidha laal adabbii tokko faama waan kana waan moonufu dhaggeeffadhu kee harkee harat rabbish dhaggeeffadhu adabbii tokko faa eeshi adabbii tokko faan jechuudha kama dhugaa dhagaa jirtaa adabbii tokko faa taa'iiti jechuudha abbaan giddii jechuudha abbaan giddii filaa waa uru abbaan giddii waa uru baay'ee jaallatu no atara albasaaf guys taap godha albasaaf Oromoo akkatti funyaan horsiisuu deemtanii maaloo dhagee Ciao baqqaashi maakiin taphachaa irra geemii taphachaa amma waa'ee bashtaa isaa jiru maakiin eegaa jirti shi ciao akkan deemne waa Dai maakiin eegaa mucaan jaalala qawxii keessa jira siniin galle wayizi garabbi nugalaan jure ያ ምንድን ነው እንደ ለምሮ እስኪ ያሳየ መጀመሪያው ሰልቀበነት አርግሲስ ዶክተር ከነዚህ ደርቡ እና እኔ